Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aatiin kaaba Itoophiyaa irratti yaaddoon guddaan deebi'ee dhalateera. Dhaabbileen gurra qeensinee hordofaa jirra jedhu. Yaaddoo waraanaa bal'ataa dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoowwan garaagaraa walitti qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana ta'aa affeerraa keenya kun Horn Miidiyaa. Kaaba Itoophiyaa Tigraayitti yaaddoon guddaan deebi'ee dhalateera. Dhaabbileen gurra qeensinee hordofaa jirra jechaa jiru. TPLF mootummaa pirezidaantii yeroo Tigraay diigee bulchiinsa waraana dura turetti nan deebisa jechaa jira. Muummichi ministeera Abiyyi immoo erga aangoo Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa dheeressanii ji'ayyuu hin gunne. Kaaba Itoophiyaa Tigraayitti yaaddoon guddaan deebi'ee dhalateera. Dhaabbileen gurra qeensinee hordofaa jirra jechaa jiru. Gamtaan Awurooppaa fi imbaasiin Biriteen Finfinneetti argamu ibsa baasaniin yaaddoo himaniiru. Ibsi dhaabbilee kana sochii TPLF mana maree naannichaa waraana dura turetti aangootti deebisa jechuun erga ibsa baasee booda mudate. Gamtaan Awurooppaa muddamni naannicha keessa jiru atattamaan akka tasgabbaa'u gaafateera. Mootummaa naannoo Tigraay keessa haala mudataa jiru yaaddoo guddaa hordofaa jira jechuun ibse. Dabaluunis tarkaanfiiwwan waliigaltee Piriitooriyaa balaarra buusan akka hin fudhanne akeekkachiise. Imbaasiin Biriteen gama isaatiin walitti bu'iinsi irra deebiin Tigraay eegalu naannoo Tigraay Itoophiyaaf naannichaaf badii guddaa fida jedheera. Haala naannoo Tigraay keessa mudataa jiru irratti dhiyeenyaan hordofaa akka jiruu fi tarkaanfii waliigaltee Piriitooriyaan ala ta'an hin jabeessinu jedheera. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF waggaa 6 dura filannoo addatti taasiseen mana maree hundaa'e hojiitti deebisuuf murteessuu ibseera. Filannoo addatti yeroo taasise waraana kaasuuf sababa kan ture yoo ta'u miidhaa jabaas geessiseera. Mootummaan federaalaa turtii aangoo pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa dheeressuu isaa TPLF mormeera. TPLF osoo ana hin mariisisin qofaa isaa murteesse waliigalteen Piriitooriyaa diigeera jechuun mootummaa federaalaa himateera. Turtii aangoo Leetinaal Jeneraal Taaddasaa itti dheerate seera qabeessa ta'uu mootummaan federaalaa ibseera. Haa ta'u malee waa'ee murtee TPLF mootummaa federaalaa ifatti yaada hin kennine. Gorsaa ministeera muummee Abiyyi Ahmediif pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa TPLF waraanaa dhahaa jira jechuun himataniiru. Barreeffama miidiyaa hawaasaa isaan irratti baasaniin jabeessanii kan qeeqan yoo ta'u mariif dursa akka kennu gaafatan. Yaaddoo waraana kaaba Itoophiyaatti dorrobee jiru garam qajeeluu danda'a? Waraanni yoo ka'e maaltu ta'a? Wantoota jedhu shan haa ilaalu. Waraanni kaaba Itoophiyaa bara 2020 hanga 2022tti adeeme akka tilmaama gamtaa Afrikaatti lammiileen Itoophiyaa 100,000 lakkaa'aman galaafateera. Kanneen miidhaman qe'ee buqqaan qabeenyi manca'e kan rakkoof xiinsammuu fi kaaniif saaxilamanis guddaadha. Waraanni naannoo Tigraay qofaa osoo hin taane naannoo Amaaraa fi Tigraay fuulla'ee sarbama mirgaa mancaatii fi miidhaa guddaa geessiseera. Erga waraanni kun waliigaltee Afrikaa kibbaatti taasifameen afaan qawwee callisuun waliigalteen Piriitooriyaa irra nagaa waaraa hin buusne jedhu xiinxaltoonni. Kanaan dura ajajaa waraana Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa wanti TPLF godhu waraana kaasuuf sababa ture bira tarre malee jedhaniiru. Waraanni federaalaa fi humnoonni Tigraay baraanuma walitti bu'anii beeku. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kan bu'uurri seera isaa haqame TPLF naannoo Tigraay harkaa qaba. Mootummaan federaalaa marii siyaasaa diduun hidhattoota narratti ijaare haleellaa diroonis raawwate jechuun himataa ture. Hidhattoonni TPLF mormanii fi kan dura miseensa humnoota Tigraay turan irraa deebi'anii humnoota Tigraay waliin walitti dhukaasaa turan. Keessattuu TPLF beekamtii mootummaa federaalaa malee cimdoo jechuun Eertiraa kan Itoophiyaa waliin michooma gaarii hin qabne waliin hariiroo tolfatee jechaa mootummaan Itoophiyaa. TPLF garuu yeroo adda addaatti mannaa kana ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hooggansi TPLF qophii waraanaa bal'aa bitaa meeshaa fi duula waraanaa gochaa jira jechuunis himatanii turan. TPLF illee gama isaan mootummaan federaalaa waraana narratti kaasuuf waraana gara Tigraayitti sossoosaa jira jechuun himataa ba'e. Xiinxaltoonni akka jedhani waraanni Iraanitti eegaluun dura mootummaan federaalaa fi Eertiraan yookiin TPLF gidduutti waraanni eegaluu mala jedhamee yaaddoon sodaatamee ture. Haa ta'u malee waraanni Iraanitti ka'e sababoota adda addaan akka waraanni kaaba Itoophiyaa dorrobee ture akka laafu godhee jiru. Xiinxaltoonni waraanni yoo ka'e waraana dafee hin xumuramne kan qaamoleen kaanillee harkisuu miidhaa jabaa geessisuu ta'uu mala jedhu. Imbaasiin Biriteen yaaddoo jiru irratti ibsa baaseen waraanni yoo ta'e Itoophiyaa qofa osoo hin taane naannichaaf miidhaa guddaa akka fiduu malu dubbate. Haalli amma kaaba Itoophiyaa jiru bakka duriitti hin jiru. Waggaa 5 dura mootummaan federaalaaf mootummaan Asmaraatu michummaa jabaa qaba. Diinni isaanii immoo TPLF ture. Yeroo ammaa sababoota ijoo lamaan hariiroo mootummaa federaalaa fi Asmaraa laafeera. Inni ijoo waliigaltee Piriitooriyaa yoo ta'u inni lammataa immoo Itoophiyaa irra deddeebiin gaaffii olaanaa galaa kaasuun
Eertiraa waliin muudama ishee galcheera. Sababa kanaan biyyoonni lamaan waraana narratti banuuf jechuun irra deddeebiin wal himataa turaniiru. Mootummaan Itoophiyaa Asmaraan daangaa Itoophiyaa seentee lafa to'atte jedhee akka gadhiiftu hidhattoota mootummaa lolanis deeggarti jechuun himata. Dabalataan dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu seenti jechuun himateera. Eertiraan gama isheetiin lafa to'atte akka hin qabne, hidhattoota deeggartus akka hin qabnee fi dhimma keessoo Itoophiyaas akka hin seenne himti. Haa ta'u malee xiinxaltoonni yeroo ammaa Eertiraaf TPLF hidhattoota faannoo waliin hariiroo jabaa qabdi jedhu. Mootummaan naannoo Amaaraa kanaan dura kan wallalaa jiru TPLF fi Shaabiyaa waliin jechuun dubbateera. Ajajoonni hidhattoota faannoo harka kennatanis deeggarsi gama Eertiraan akka isaaniif taasifamu miidiyaa mootummaatti dubbataa turan. Sababa kanaaf waraana waggaa 5 dura tureen TPLF fi mootummaan Eertiraa diina isaanii yeroo ammaa wal bira dhaabbatu malu jechuun jedhu xiinxaltoonni. Faannoo yeroo lola TPLF wajjin ture mootummaa federaalaa bira dhaabbatanis yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaa lolaa jiru. Waraanni Itoophiyaa kana dura TPLF fi hidhattoota faannoo gargaaruun walootti lolaa turre eebbaane jechuun himeera. Xiinxaltoonni dhimma nageenyaa hordofan Eertiraan waraanni yoo ka'e akka bira hin geenye dirree lolaa Tigraay fi Amaaraa gochuuf mijeessaa jirti jedhu. Kanaafis hariiroo gaarii TPLF fi hidhattoota faannoo waliin tolfatte jedhan fayyadamti jedhu. Kanaafis hariiroo gaarii TPLF fi hidhattooti faannoo waliin tolfatte fayyadamti jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoos kanaan dura sochiin hidhattoota faannoo mootummaa Itoophiyaa aangoo irraa buusuuf taasisu akka deeggaru ibseera. Wanti biraa asitti ka'uu malu siyaasi Tigraay bakka durii hin jiru. Ajajoonni waraanaa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa Tigraayiif lolaa turan yeroo ammaa mootummaa federaalaa waliin jiru. Jeneraal Tsaadqaan Gabretinsaa'ee kan fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Kanaan dura dubbii himaa TPLF kan turan obbo Geetaachoo Raddaas mootummaa federaalaa waliin dalagaa jiru. Gaanfa Afrikaatti dubbiin siyaasaa danuudha. Walitti bu'iinsi sochiin hidhattootaa fi waraanni yeroo dheeraaf dhibee hin beeku. Biyyoota ollaa Itoophiyaa keessaa Sudaan yeroo ammaa hariiroo mootummaa federaalaa waliin qabdu laafeera jechuun gabaasonni garaagaraa. Kunis mootummaa Finfinnee jiru hidhattoota RSF deeggara jechuun himataniiru. Ministeerri dhimma alaa Sudaan dirooniiwwan Itoophiyaa irraa ka'an daangaa ishee seenee haleellaa raawwataa jiru jechuun ifa himatteetti. Mootummaan federaalaa immoo waraanni Sudaan hidhattoota TPLF'if da'oo ta'ee deeggaraa jira jechuun himata. Hariiroon mootummaa Sudaaniif Eertiraa immoo cimaadha qofaa miti. Masriinis waraana Sudaan deeggarti. Sababa gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa bakka durii hin jiru kanneen jedhanis jiru. Yeroo waraana kaabaa Itoophiyaan hariiroon Itoophiyaa fi Somaalee jabaa ture. United Arab Emirates mootummaa Itoophiyaa, Saudi Arabiyaa immoo gama waraana Sudaan goranii gabaasonni jedhanis jiru. Kanaaf yoo walitti bu'iinsi kun gama daangaa Sudaaniin yoo karaa dhabe TPLF karaa Eertiraa diinota mootummaa Itoophiyaa deeggarsa argatu mala jechuu jedhu xiinxaltoonni. Waraanni gaanfa Afrikaa dhalatu waraana bakka bu'iinsaati jechuun kan ibsanis jiru. Yeroo dheeraa booda ture biyyoonni lixa waa'ee yaaddoo kaaba Itoophiyaa dubbatu kan eegalan. Yoo gamtaa Awurooppaa fi imbaasiin Biriteen yaaddoo himaniiru. Kanaan dura immoo dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yaaddoo ibsatee ture. Waraanni Yuukireen adeemaa jiruu fi hin dhaabbanne waraana giddugala bahaa ammallee furmaata hin arganne jiru ammallee ajandaa addunyaati. Kanaaf akka kanaan dura ture biyyoonni dhageettii qaban dhiibbaa uumuu waraana hambisuu dhaabuu malu jedhu xiinxaltoonni. Kanaan dura gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa US ture mootummaa TPLF walitti fiduu dabalatee sochii guddaa taasiseera. Yeroo ammaa kun hin jiru. Kunis dama furuuf rakkoo jabaa ta'uu mala jedhu kanneen faana dha'an. Yoo waraanni ka'e eenyu maal milkeessuu barbaada gaaffiin jedhu ijoodha. Itoophiyaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed mormii uummataa erga aangootti ba'anii olaantummaa isaa kan dhabe TPLF laaffisuu feeti. Aangoonni Itoophiyaa irra deddeebiin akka ibsanitti TPLF guutuu osoo hin taane namoonni muraasni TPLF keessa jiran rakkoo waraanaa furuuf sossoo'u jedhanii amanu. Inni ijoon biraan ulaa galaanaa Asab kan Itoophiyaa ture kan jedhu mootummaan Itoophiyaa ulaa deeffachuuf socho'uu mala. Kanaan dura ajajaan duraanii waraana Itoophiyaa Jeneraal Tsaadqaan Gabretinsaa'ee lolli ka'e kaartaan ni jijjiirama jechuun dubbatanii turan. Inni ijoon biraa fi sadaffaa immoo mootummaan federaalaa walta'imsa humnoota sadeenii Eertiraa TPLF fi faannoo bittimsuus sossoo'uu mala. Mootummaan federaalaa Eertiraan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuu himata. Eertiraan ni waakkata. Eertiraan gama isheetiin yaaddoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa qolachuu barbaada. Kanas hidhattoota walirratti ijaaruun karoora bara dheeraaf fayyadamaa turtedha jedhu xiinxaltoonni. Kanaan dura bara bulchiinsa Addawaawii
dhaabni ABO Arbanyoch Gimboo Sabaa EPDM dabalatee Eertiraan maaddeeffatanii mootummaa Itoophiyaa lolaa turan. Dhaabni hanga muummichi ministeera Abiy Ahmed aangootti dhufanitti siyaasa Itoophiyaa keessaa olaantummaa kan qabu ture. TPLF ammoo teessuma durii deeffachuu fedha. Waraana kanaan dura tureen aangoo mootummaa federaalaa to'achuuf gara Finfinneetti soso'aa ture. Akkasumas sababa waraana kaaba Itoophiyaa bakkeewwan dur bulchiinsa Tigraay jala turan humnoota Amaaraan to'atanii deeffachuu barbaadu. Buqqaatota bakkatti deebisuu adeemsa keessa beekamtii isaa deebisuuf siyaasa Tigraay keessatti olaantummaan soso'uuf fedhii qaba. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aa dhimma waraana kaaba Itoophiyaa waliin wal qabatee yaaddoo jiru kan qindeeffanne kana fakkaata ture. Qophii biroon hanga harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota